Ashama akkam jirtu harka fuunee meeqa keessantuu baay'ina godinaalee aanaalee fi gandoota Oromiyaa yeroo ammaa mootummaa naannoo Somaalee jala bulaa jiran beeka. Maarree an har'a muuxannoo qabuu fi ragaa of harkaa qabu irratti hundaa'uudhaan baay'ina godinootaa, baay'ina aanaalee fi baay'ina gandootaa kaartaa Oromiyaa jala jiran garuu kan yeroo ammaa kan mootummaa Somaalee jalatti bulaa jiran takka takkaan isinitti himuuf deema. Post gochuudhaan, sheer gochuudhaan, duwiitu gochuudhaan uummata Oromoo biraan naa dhaqqabaa isiniin jechuu barbaada jechuudha. Okay. Akka ragaan qabatamaan dhaabbata Space Saayinsii fi Ji'oospaashaalii Itoophiyaa fi dhaabbata qophii kaartaa Itoophiyaa agarsiisutti yeroo ammaa kana godinoonni kaartaa Oromiyaa jala jiran garuu kan naannoo Somaaleetiin bulaa jiran godinoota 8. Godinoonni 8 kun aanaalee 27 of jalaa qabu. Aanaaleen 27 kun gandoota 294 of jalaa qabu jechuudha. Kana yoo isiniin jedhu bal'inni lafa mootummaa naannoo Somaalee jala bulaa jiru kan Oromiyaa irraa addaan citee ida'amni isaa iskoor kiiloomeetirii 51,000 37.25 ol jechuudha. Lafti kun lafa baay'ee guddaadha. Okay. Mee maqaa godinoota kanneenii takka takkaan isinitti himu. Tokkoffaan godina Afdeerii. Godinni Afdeer aanaa Raasoo of jalaa qaba. Aanaa Raasoo of jalaa qaba. Godinni lamaffaan godina Daawwaati. Godinni Daawwaa aanaa 4 of jalatti qaba. Aanaa arfan kuniyyuu kan Oromiyaati. Tokkoffaan aanaa Hudat, aanaa Qadadummaa, aanaa Moyyaalee fi aanaa Mubaarak yoo ta'an, godinni Erer aanaa Fiqii, aanaa Laga Hidhaa, aanaa Mayyuu Muliqqee, aanaa Qumbii yookiin Qubii, aanaa Salahad aanaalee 5 of jalaa qaba. Godinni Faafan aanaa Awbaraa, aanaa Baabbillee, aanaa Jijjigaa Kibbaa, aanaa Goljaanoo, aanaa Gursum, aanaa Quraan Mulaa, aanaa Tulluu Guleed of jalaa yoo qabaatu, godinni Jerar aanaa Dagaamaadoo of jalaa qaba. Godinni Liiban aanaa Daqaa Suuftuu, aanaa Filtuu, aanaa Gurra Dhaamolee, aanaa Qarsaa Duulaa of jala kan qabu yoo ta'u, godinni Nogob aanaa Ayyuun, godinni Sitti aanaa Afdeem, aanaa Dambal, aanaa Goota Bikkee fi aanaa Miisoo of jalaa qaba jechuudha. Walumaa galatti godinoonni Oromiyaa yeroo ammaa kana mootummaanis beeku, kan dhaabbanni mootummaa beeku, godinoonni 8 dirqamaan mootummaa naannoo Oromiyaa jala osoo jiran garuu mootummaa naannoo Somaaleetiin bulaa jiranii jechuudha. Akka qaamaanis arginetti godinoonni kun alaabaan mootummaa naannoo Somaalee jala dhaabatee mootummaa naannoo Somaaleetiin kan bulanii fi afaan Somaaleetiin kan bulanidha jechuudha. Okay. Mee aanaaleen naannoo Somaalee jala bulan kunniin yeroo ammaa kana maal jedhamanii waamamu yookiin ammoo aanaa Oromiyaa kamiin irraa adda citan ka jedhu sinaa ibsu. Tokkoffaan aanaan Moyyaalee Somaalee jedhamu aanaa Moyyaalee Oromiyaa yeroo ammaa jala bulaa irraa citee jechuudha. Lamaffaan aanaa Udat aanaa Waacillee irraa cite. Aanaa Waacillee jedhama. Aanaa Waacillee irraa cite. Sadaffaan aanaa Daakaa Suuftuu jedhamu
aanaalee Oromiyaa kanneen akka Liiban, Gumii, Idaaloo fi Madda Walabuu irraa citanii jechuudha. Aanaan Filtuu naannoo Sumaalee jala bulaa jiru aanaa Madda Walabuu irraa citee jechuudha. Aanaan Gura Dhaamolee fi Daawwee kan Baalitti argaman irraa citee jechuudha. Gooroo Baqaqsaa, aanaan Gooroo Baqaqsaa aanaa Raayituu irraa citeet naannoo Sumaalee jala bulaa jira. Aanaan Raasoo Raayituu fi Sawweenaa irraa, Emmii Bahaa Sawweenaa irraa, Salahad Sawweenaa irraa, Laga Hidhaa irraa, Qubiin aanaa Qumbii irraa, Mayyuu Muluqqaa aanaa Mayyuu Muluqqaa irraa, Baabbileen Sumaalee Midhaagaa Tolaa fi Baabbilee Oromiyaa irraa, Goljaanoon Baabbilee Oromiyaa irraa, Qoraan Mulaa Baabbilee Oromiyaa irraa, Araarsollee Baabbilee Oromiyaa irraa, Gursum naannoo Oromiyaa irraa, Tulii Gulaad aanaa Cinaaqsan irraa, aanaan Dambal aanaa Cinaaqsan irraa, aanaa Jarar yookiin Jaarsoo Meettaa irraa, aanaan Goota Bikii Gooroo Guutuu irraa, aanaan Afdeem Doobbaa irraa, aanaan Mi'eessoo irraa jechuudha. Okay. Walumaa galatti bal'inni lafa mootummaa Oromiyaa irraa humnaan fudhatamanii mootummaa naannoo Sumaalee jala bulaa jiranii iskeer kiiloomeetirii 51,000 iskeer kiiloomeetirii 51,037.5 jechuudha. Iskeer kiiloomeetirii wajjin lafa xiqqaa isinitti hin fakkaatina. Biyya guddaa jechuudha. Kana jechuun mee dhugaa jirtu yoo walitti himne bal'inni lafa naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kun iskeer kiiloomeetirii 23,118 yoo ta'u, naannolee dirqamaan Oromiyaa irraa fudhatteen walitti qabachuudhaan naannoon Sumaalee immoo garaagarummaa xiqqoodhaan naannoo Oromiyaa irraa aantee lafa bal'ina iskeer kiiloomeetirii 312,907 qabdii jechuudha. Garaagarummaan lafa naannoo Oromiyaatiin jiru iskeer kiiloomeetirii 10,211 qofaa jechuudha. Kana jechuun naannoon Sumaalee humnaa ol babal'achaa jirti jechuudha. Kun kan ta'e lafa Oromiyaa irraa saamuudhaan. Fakkeenyaaf godina Booranaa irraa Daawaa jedhanii fudhatanii bahanii, godina Gujii irraa Liiban jedhanii fudhatanii bahanii, godina Baalee irraa Liibaniin fudhatanii, godina Baalee Bahaa irraa Liiban, Afdar, Shabaleef, Nogobiif, Ereriin fudhatanii bahanii, godina Harargee Bahaa irraa Erer, Jarar, Faafaniif Siitii fudhatanii bahanii jechuudha. Godina Harargee Lixaa irraa Siitii fudhatan. Argitanii? Kana jechuun bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee yeroo ammaa kanatti daangaa dheerinna kiiloomeetira 1,533.36 olii Oromiyaa waliin qoodatanii jiranii jechuudha. Ragaan ani amma isin hime kun bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kan fudhataman malee bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa waliin qabatu jechuudha. Maal jechuu fedhe dhimma daangaa Oromiyaa kan yeroo ammaa kan naannolee garaagaraan saamamaa jiru waan naannoo Tigraay qofa irraa hafeen saamamaa jiru wal qabatee jiru miidiyaa kamiifiyyuu kennuudhaaf qophiidha. Yaada kee kana sheer gochuudhaan wal biraan naaf gayaa. Dhimmi daangaa Oromiyaa sirnaan nu dhagahamuu qaba isiniin jedha. Galatooma isiniin jedha. Sheer godhaa walitti dachaanaa gandoota takkaa gandoota mootummaa naannoo Sumaalee jala bulaa jiranii fi mootummoota biroo jala bulaa jiranii yeroo biraa isinitti himaa jechuudha. Galatooma.